ከሆነ ከዚህ በፊት ስንት ቪዲዮ የቀረጽኩ ካለ ራቁትን እሱን ልቅቅ አደረግና ራሴን አጣ። አንቺ እብድ ካሜራ የደበቅሽ ትቀርጪ ነበር ወይስ ምን ለማድረግ? እቺ ቀን እንደምመጣ ስለማ ገባሽ? ራቁታችን የተቀረጽሽው ቪዲዮ ማታ ማታ ለካ ካሜራ የደበቅሽ ይቀርጽሽ ነው። ይሄንን ቪዲዮ ብትለቂ እኔ እኮ ወንድ ነኝ፣ የምትጎጂው ራስሽ ነሽ። ልቀቂው። ለቃለሁ ለቃለሁ። እኔ ለማድረግ ምንም አሁን ራሱ እንዲቀጥቅጠኝ ጉዶኛለሁ። እኔ አለቅም። ቪዲዮቹን ቀርጸሽ ትለቂያለሽ። Yooyyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota koo an nagaan qaba galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo egaa dubbii Saayidootii fi Ayyuu dhaabataa hin jiru. Akkasuma ka Ayyuun balleessa guddaadha kan ishiin hojjetteetii jirtu yookiin immoo kan isiin tolchaa jirtu jechuudha. Yeroo hundumaayyuu waan gaarii hin hojjettu, waan gaarii hin gootu. Wantoon isiin gootu hundinuu wantoon isiin raawwattu hundinuu jechoon isiin jettu hundinuu jechoota haamilee nama cabsuudha, jechoota baay'ee nama gaddisiisuudha jechuudha. Egaan viidiyoo isaanii kaleessaa keessatti hundi keessanuu dhageessaniitii jirtu jechuudha wantoota isiin jette. Akkasuma immoo har'a irra deebiidhaan obboleettiin keenya Sumayyaan illee irratti hojjetteetii turte viidiyoodha. Viidiyoo sana keessatti waan baay'ee nama sodaachisu, waan baay'ee nama gaddisiisuudha jechuudha kan isiin dubbatte. Sila dhala namaa keessaa namarratti wanta hin yaadamne keessattuu shamarran irratti wanta hin yaadamne wanta shamarran irraa sodaatamudha jechuudha kan Ayyuun guyyaa kaleessaa dubbataatii turte. Akkasuma wanti isheen raawwattirree jechuudha. Egaa obboleettiin keenya Sumayyaan waa'ee kanaatti irratti gadi dhaabbattee baay'ee tokko jechuudha, baay'ee gadditee baay'ee tokko jechuudha irratti dubbattee akkamitti haati manaa abbaa manaa ofii akkas gootii kan jettu hedduu takka jechuudha kan isheen irratti dubbataatii turte akkuma hundi keenya waliin dhageenyetti. Egaa Ayyuun akka jettetti yommuu Saayidoo waliin jiraatan keessatti akka Saayidoo viidiyoo waraabaa turte galgalarree yommuu isaan waliin taphatan yookiin immoo yommuu gara algaallee waliin deeman yommuu wantoota garaagaraa sochii waan hundumaa raawwatan waan hunda keessattuu akka viidiyoo irraa waraabaa turtedha kan Ayyuun dubbataatii turte. Egaa iddoo sana keessaa akkasuma obboleettiin keenya Sumayyaan illee viidiyoo sana dhaggeeffattee viidiyoo sana irratti baay'ee fageenyaan irratti dubbattee jirti jechuudha. Akkamitti haati manaa abbaa manaa ofii akkas gootii waa'ee kana akkamitti irratti raawwachuu dandeessi kan jettu hedduu takka jechuudha kan isin irraa dubbatte. Wantichi waan baay'ee tokko nama sodaachisu, waan baay'ee nama saalfachiisu jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaa fi ammana kan hin jedhamne waan nama saalfachiisudha. Akkamitti abbaa manaa kooti erga jettee nama tokko wajjiniin gaa'ila godhattee nikaa wajjin hidhattee keessattuu intala musliimaa taatee nikaa hidhattee gaafa nama tokkotti erga dhiyaattee jetteen booda nama tokko waan kana irratti raawwachuu jechuun baay'ee ulfaata isa dhugaa dubbachuudhaa fi kanaafuu isiin jechoonni isiitinis gochoota isiitinis waan hundaanuu haamilee kenna hedduu nu cabsitee jirti jechuudha. Ayyuun isa dhugaa dubbachuudhaa fi Sumayyaan hedduu takka gadditee jechuudha waan kana kan dubbattu. Osoo jette osoo ni abbaa manaa koo kana itti deebi'eetiyyuu isa waliin jiraadhe nuti nama tokko waan taaneef mana tokko keessatti Saayidoon qulfii mana kootii qabaachuu danda'a. Isiin immoo Saayidoo walitti jiru waan ta'eef qulfii Saayidoo irraa fudhachuu dandeessi yookiin immoo mana koo dhufuu dandeessi yookiin walitti dhufuu dandeenya. Osoo mana koo keessattuu dhuftee kaameraa narratti gaxxamte wantoota hundumaa mana koo keessaa waraabdee boru ittiin na doorsisuu dandeessi. Kanaafiyyuu ani jireenyini isa waliin deebi'ee raawwadhee yookiin isatti araaramee isa wajjin jiraadhuyyuu hedduu takka anaanuu na sodaachisaa jira. Sababa kana ta'eefiyyuu ani gara Saayidootti deebi'uu gonkumayyuu yaadumayyuu hin qabu kan jettudha. Sumayyaan akkatti dubbattaa jirtutti akkuma ishiin jettettuyyuu intalli abbaa manaa kooti jettee osoo waliin jiraataa jirtu abbaa manaa isii viidiyoo akkasitti irratti waraabdee ofiisiitii illee wajjiniin jechuudha. Waan nama dhibu ofiisiitii illee biraa haftee miti ofiisiitiifis wajjinumaan of waraabdee isallee waraabdee egaa Sumayyaadhaaf waan kana gochuu dhiisee Sumayyaa irratti jennee wanti nuti yaadnu tokkollee hin jiru jechuudha. Isii irratti sinuma raawwatti waan kana maaliifin amma osoo hin beekin osoo abbaan manaa isii hin beekin kaameraa mana keessatti gaxxamtee yeroo hundumaa qaama qullaa isaanii akka isiin waraabdeetidha jechuudha kan isiin dubbataati turte. Gaafa sana ati sijammar dursa na hiiki kan jedheenisiidha. Sinii ka hinni jennaaniin immoo viidiyoo qaama qullaa isii waraabeetu jira.
viidiyoo sana gallakkisee ka'ee raawwadhee ofiin ajjeesadha kan isin jechaan jirtu tokkoffaarratti ofuma isiitiif na hiiki jetteeni na hiiki isin jennaan inni isinii ka diggiseen si hiikadha kan inni jedheeni inni kana jennaan immoo viidiyoo si waraabitu hin jira viidiyoo sana kan gallakkisee lubbutiyya balleessadha kan isin jechaan jirtu jechuudha wanti kun waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha waan baay'ee sheemi guddaa namatti ta'usi egaa Sumayyaanis Usman amma namicha kana dhiifamallee godhee fi abbaa ilmoo kootii ittiin araaramayyuu osoo hin jedhee haala kamiinin isa amanee yookiin ishee amanee itti araaramuu danda'a. Sababa kanaafuu isaanumattuyyuu dhiyaachuun tasumayyuu nan barbaachisu isa faanallee wal arguun nan barbaachisu isii faanallee wal arguun nan barbaachisudha kan isin jechaan jirtu mana jireenya kootillee akka isaan baran hin barbaadu eessuma akka ani jiraadhu akka isaan na baran hin barbaadudha jechuudha akkasuma yaan jechaati jirtu akkuma hundi keenya dhageenyetti egaa namoonni afaan Amaariffaa dhageessan hundi keessanuu hin dhageessu jedhee abdiin qaba. Kanaafiyyuu wanti kun baay'ee tokko jechuudha namoota hundaafiyyuu baay'ee tokko waan jibbisiisaa waan baay'ee tokko nama zagananudha jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaa fi maalinni abbaa manaa kooti jettee erga waliin jiraattee nikaa waliin godhattee yookiin immoo qalabatii godhattee abbaa manaa koo jettee sargisii diggifamee maatiin keessii si kennee gara abbaa manaa keetitti galtee wanta kana abbaa manaa keetii irratti yaaduu jechuun iyyuu sheemii guddaadha jechuudha. Egaa wanti kun waan baay'ee tokko ulfaatudha isa dhugaa dubbachuudhaa fi namoonni baay'een keenya waa'ee kanaa gaafa gadi fageessinee ilaallu waan baay'ee ulfaatudha. Namoota baay'ee irratti iyyuu wanti kun yeroo wanti kun ta'ameera akkasitti qaama qullaa waraabamee ebeluun qaama qullaa akkas ta'e gaafa jedhanii baay'ee waan nama gaddisiisudha isa dhugaa dubbachuudhaa fi namoonni baay'een sababa kanaan kan lubbuu isaanii balleessan hedduutu jira sababa kanaan wantoonni baay'een kan irra gahu hedduutu jira jechuudha. Kanaafiyyuu isheen immoo ofuma isheetii baastee qullaa of possoteen abbaa manaa koo wajjin qullaa koo baasee possoteen sanaan booda lubbuu koo balleessadha kan isin jechaatii turte gin wanti kun waan baay'ee takka nama jibbisiisudha jecha isheen jette sanas jalqaba irratti isin galjeetin hin jira viidiyoo isii namoonni akka carraa jalqaba irra hin dhaggeeffatin duubatti deebitanii dhaggeeffatuu dandeessu. Namoonni dhaggeeffatan immoo dhaggeeffatanii jirtu akkasuma viidiyoo saayidoo keessattis dhaggeessanii jirtu abdiin qaba. Akkasuma immoo viidiyoo Sumayyaan hojjette keessallee hin jira jechuudha wanti kun sagalee sana viidiyoo irraa fudhattee raawwattee Sumayyaan viidiyoo irratti hojjetteetii jirti. Maaliifin kun waan baay'ee takka jibbisiisadha. Egaa namoonni baay'ee namni irratti hin hojjetanii hin jiru guyyaa kaleessatti egaa viidiyoo saayidoon kan gallakkisee sanarratti egaa waan baay'eedha. Egaa namoonni hin arginis jiraachuu dandeessu akkasuma namoonni argitan namoonni baay'een keessan jiraachuu dandeessu. Jechoonni kun waan baay'ee takka baay'ee suukanneessaa jecha baay'ee nama gaddisiisudha jechi ishiin jette ani gara kan kootitti yaanni isii yaadde kuni gochi isiin goote kuni waan baay'ee takka nama jibbisiisudha. Akkasuma namaafillee waan barnoota guddaa takka yookiin immoo barnoota gaarii namaa dabarsu miti. Nama kamiifiyyuu kuni nama waan baay'ee jibbisiisudha jechuudha gochi ishiin goote kuni gocha baay'ee gadhee gocha sirumayyuu dhalli namaa namarratti gochuu hin danda'amne. Isiin goote isa bicha irratti osoo hin taane ofiisiitiifis ofirratti jechuudha. Maaliifin ofiisiitii isa qofa waraabdee ofiisiitii biraa hafuun hin dandeettu. Sababni isaa walumaanidha mana tokko keessa kan isaan jiraatan waan ta'eef yeroo itti dhaqetti inni isiidhuma faana mana tokko keessa jiraata waan ta'eef walumaan jechuudha gara hundumattuu yookiin gara ciisichaattis ta'u yookiin immoo taa'aniitis waliin taphachuu yoo ta'e. Walumaan waan ta'eef kophaa isaa taa'ee hin taphatu kophaa isaa sirrii ciisichaa irratti deemee hin ciisu sababa waan kana ta'eefu isiinis walumaan jirti jechuudha waan kana garuu ofirratti raawwachuunis waan baay'ee takka nama gaddisiisudha. Silumayyuu mucaa waan sammuu qabdu natti fakkaanne isuma dhugaa dubbachuudhaaf waan sammuu qabdu natti fakkaanne otoo sammuu qabaattee osoo yaada qabaattee waan kana raawwattuu turte jechuudha. Yaada dhabuudha kana hundumaa kan isii taasise yookiin immoo sammuun isii yaaduu dhabuudha jechuudha waan kana kan isii taasise waan ta'eef rabbi qalbiitti isii haa deebisu waan biraa wanti nuti jennu tokkollee hin jiru. Saayidoodhaaf immoo rabbi jajjabina isaaf haa kennu. Egaa maal goonare akka namni waa nama jalaa ta'ee sanitti akka rabbi jajjabina isaaf kennu isaaf rabbiin kadhanna. Akkasuma Sumayyaa teenya immoo egaa waan siin jennu hin qabnu isuma dhugaa dubbachuudhaaf kun nama sodaachisa nama kanaa faana walitti dhufanii waliin jiraachuu mitiiti alaaluma irrattuyyuu hiriyyaa godhatanii jiraachuun nama jibbisiisa isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni abbaa manaa ofiitirratti abbaa manaa kee jechuun gimmaasha ciraacha keetii gara tokkooti waan ta'eef kun waan baay'ee takka nama sodaachisudha waan baay'ee nama saalfachiisudha. Rabbi nageenya ishee haa buusu. Atillee egaa keessuma keessa qabadhu siin jennaa waan biraa waan siin jennu qabdu durallee egaa rabbiin nagaadhaan walitti isin naannessee iddoo tokkotti
isin fidee ilmaan teessan akka bakka tokkotti guddifattan rabbii walitti isin naannessu jennee rabbiin kadhataa turre ammas rabbiin kadhatu kanaa hin dhiisnu garuu jireenya iddoo tokkotti walitti dhuftanii bakka tokko ayyuu waliin yookiin walii galtanii walitti dhuftanii yookiin hiriyoota isii wajjin walitti dhuftanii akka jiraattaniif illee isiniif maluun ni ulfaata xiqqoo jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee ulfaatudha kanaafiyyuu walaakiin waan hunda keessattuu rabbiin nageenya isiniif haa buusuti isinillee qalbii isiitti haa deebisu Sayidoon illee immoo maal gochuu akka barbaadu ishii hiikellee si waliin jiraachuudhaaf yoo ta'e yookiin immoo maal akka godhu isatu beeka isaanumarraa eegna waan hundumaa teenye Sayidoodhumarraa eegna waan biraa maal beekna isuma eegna jechuudha furmaan isa bira jira amma jechuudha furmaan